السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تردفتو زر جرتو نجا كيسني فيما الحمد لله نجا فيا كوتي سن اللي بك جرتو نتربي نجا فيا سن حاتاسيسو كنو الحمد لله نجان هي كمين جرا ربي فقل النجهو أبليتيكو مجاكو باتي جرتي تشود أنا مو فيديو نرى بارا ديسي اللي فيديو نيستو كيسني نولو akkuma isiniin jedhe gaa hordoftoota ofii jechuun maatii ofiitii yoomiyyuu yaada keenya keessa jirtu jechuudha. Yaada koo keessa jirtu. Kanaaf saatii kanallee isinii jecha viidiyoo waraabee jechuudha. Amma kun hospitaalaas guyyaa 3 moo 4 bullee galuuf qophoofne kaanee jira jechuudha. Iddoo kanatti gara manaa galuufi meeshaa keenya waa hundayyuu sirreeffannee kaanee mucaa baadheetiin jiraas biratti galuuf deemnaa kunoo karaa qabannee jirra jechuudha galuudha. Innaa ergan dahee akkuma isinitti hime torbee gaheen jira. Torbeen koo kaleessa. Garuu viidiyoon kaleessa gadhiise sun inni nu guyyaa meeqa dura wayin gadhiise karaa turee dhufee kuniyyuu yoom akkasin bira qaqqabuun beeku. Innaa viidiyoo sana jechuudha. Viidiyoo sana dahuuf deemaas. Waraabee sirreessee achuma ideet godhee waa hunda sirreesseen achumaan karaa dahumsaatti goreetan dhiise jechuudha. Tun isin biraan hin gahin. Achumaan akkasitti kaleessa isin qaqqabe viidiyoon sun malee bubbuleeraa jechuuf anin jedhee ana kunis biratti akkuma argitan deemaa jirra. Yaa hilwaanallee hospitaala fuutee deemtaa jechuun keessaniin oolu galgala mana bultii ganama mana bira dhufti jechuudha. Dhufti ture hospitaalatti baay'ee tokko mucaadhaaf illee hawwaa turte mucaa laaluudha. Yeroo garaa keessa turte jechuudha. Baay'ee tokko mucaa hawwaa turte ergammoo hospitaalatti na argitee mana taa'uu diddee galgala mana galtee bulti ganama dhuftee na bira oolti. Amma immoo kun haala kanaan karaa mana galuutti jirra. Guyyaa roobii deemeetan yoomisaatii guddaa moo sanyoo gallee akkasii wayii jechuudha. Kunis biratti annaa maamaan koo mucaanaa baattee jirti kara gadii ani loon harka qabadheen jira. Akkasitti karaa manaa galuutti jirra jechuudha. Alhamdulillah nagaan daheetiin jira. Egaa viidiyoo durumaa duuban isaanis ni gadhiisadheetanii innaa namoonni du'aayinaa gootanii baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa. Isinillee rabbiin inshaallah bakka kanaan isin hagahu. Ilmoo jechuun ni'imaadha. Duniyaa caaluudha. Qabeenya duniyaa fi aakiraati jechuudha. Ilmooni Daawitii qallaba onnee jedhan sana akkasii warri deessanii beektan ni beektu. Warri immoo otoo hin dahin hawwaa jirtanus immoo akkasuma rabbi isiniif kennu inshaallah. Isa kenneefillee rabba guddisu hunduma keenyaaf iyyuu haala kanaan meeshaan guyyuma 2-3 keessatti baay'ee ta'u hospitaalatti uffanni dhufaa maalii waa baay'eedha. Akkasitti taraa meeshaa gadi buusaaranii nu immoo asii maamaa mucaa koo baattee ani immoo deemaatiin jira. Guddaadha gaa hospitaalli akkuma beektan hospitaalichi baay'ee tokko guddaadha. Deemameeyyuu namaan numu fooqii tokkoffaarra bakki dahumsaa achi gadi buunee deemnee baajajii waamsifannee turre isiitti deemaarra jechuudha. Suma gibbii keessa ol dhuftee dhaabachuutti jirti baajajiin. Akkasitti deemaarraa innaa namoonni naa gammaddanii kunoo namoonni naa cinqamaa turtanii kunoo gammadeeraa baga gammaddanii baay'ee tokkoon isin galateeffadhaa. Baay'ee tokkoon isin jaalladhaan illee namoonni si jaallannaa rabbiif jecha jettan jechuudha koomantiidhaanii. Gaa namoonni immoo yaada keessanillee koomantiitti tuun barreessin immoo akkasumaan ofuma biratti na jaallattan rabbiin isaaf jecha na jaallattan isin haa jaallatu. Anillee hunduma keessa maatiidhuma bakka maatii ofii namni jibbaa akkuma sana maatii kooti isinii. Kanaafin waan jiru hunda isin biraan gahaa jira. Kunoo
deessee ciisteellee viidiyoon niistu haasaan niistu naan jechuun hin oolu namni tokko kallii wallii naa maatii ofii akkamitti dubbisuun oolamaa akkamitti namaaf cinqamaa dirqama beeksifamuu qaba isuma jedhu innaa kun amma darajaa gadi buutti jirra. Akkasigaa alhamdulillahi rabbil aalamiin waan guddaadha jechuudha kuni. Garaatti baannee dhufnee harkatti baannee galaarraa as biratti dhiqqoo shaahana jalaa ukkaamsa jedheetan ol ilaalee fuula siitti funyaan siitti akka inni gadi hin jenne ol ilaaleetan itti uffisaara. Innaa egaa akkamiin handahaa opereeshiniin taamosa jedhu baay'ee tokko na cinqaa ture na sabsiisaa ture jechuudha duraanii. Hundumaafuu kan rabbi jedhu kan rabbi namaa murteessitu caalaa. Nagaan dahuudha wanti hundinuu waa hundarra kan caalu nagaan dahuudha mitiire nagaan tagalagaluudha. Na alhamdulillah hundaafiyyuu yaa opereeshinii ta'uusii namni biyya biraa ofumaan fedheeyyuu opereeshinii of taasisa garuu biyya keenyatti xiqqoo ni ulfaata jechuudha. Hanqinatu jira gatii ta'e jennaan xiqqoo ni ulfaata yeroo mucaasii hangafaallee baay'ee tokko infekshinii uumee baay'ee tokkoon tasaqayyaa ture. Kanumaafanii isas immoo barbaanneen ture garuu hundaafuu kan rabbi caalaa ammas akkasumaan dahe jechuudha opereeshinii dhumaan. Maaliif yeroo tokkoffaa opereeshinii dahanii kaanii lammaffaa ciniinfuudhaan dahuun carraa muraasa wayiitu jira. Kanaaf hundaafuu akkuma rabbi akkasitti kunoo alhamdulillah nagaa ta'uu waa hunda caalaa yeroo jalqabaallee akkuma kana nagaadhaan guyyaa 3 moo guyyaa 4 dahee kee as hospitaala bulee gara manaa galee kee mana immoo guyyaa 4 moo guyyaa 3 bulee ka'een torbiin daheetti hospitaalatti deebi'e jechuudha. Infekshinii uume infekshiniin sun immoo sababa hanqina qulqullina ogeessotaatiin irraan kan dhufedha jechuudha. Infekshinii kanatti uume sanuma sanan sodaataa ture ganamniif galgalli ifuu yaaddaa ture jechuudha. Kanuma kana keessa yoon opereeshinii ta'e akkasii ciniinfuun immoo takkammoo ciniinfatanii cinqamanii dadhabanii ka'anii immoo booda yoo waa ta'e opereeshinii ta'uun sunis immoo ciniinfuutti cabanii ka'anii ammas sunis walumaa gadii ture yaanni kunoo baajaajiin na eegaa turte dhaabbattee kunoo gara manaa gallee alhamdulillahi rabbil aalamiin mucaa keenya baadhannee gara manaa geenyeerra jechuudha. Inshaallah viidiyoo itti aanu isinii qabadheen dhufaa. Laayikii godhaa isinitti tolee laayikii naa godhaame maaliif torban guyyaa 9 moo 10 guutuu viidiyoon gadhiisne gatii ta'e na yuutuubiin koo duddubbatti na jalaa deebi'eera. Laayikii godhaan isiniin jedhan.